jajjira fuuldura keenya. Jaalatamtootaatiif hordoftoota maatii Waaqayyoo guyyaa irraa kan nuti itti argamnu hoolota gadamia guddicha akkuma argaa jirtan Beetisayidaa kan jedhamu jechuudha. Bataskaana kana keessatti wantoota hedduudha kan nuti ilaalaati jirru. Manni amantaa kun dhugumatti mana amantaa baay'ee guddaa yookaan baay'ee jabaa kan ta'e tajaajilli hafuuraa yookaan tajaajilli mana kiristaanaa bakka kana keessatti baay'ee haala namatti toluutiin kan itti adeemsifamaati jirudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan mana amantaa kana keessatti namni qaama isaatiin dhukkubsataan garaagaraa mana amantaa kana keessattidha kan inni itti fayyee galatoodhaaf fuula Waaqayyoo kan itti dhaabbataati jiru. Egaan kanaaf namni hundumtuu namni mana amantaa kana namoonni hin beekne marti keessan dhuftanii mana amantaa akkas miidhagaa ta'e kana marti keessan dhuftanii bakka fayyinaa dirree fayyinaa kan taate rakkoo adda addaa dhukkuboota adda addaa namoonni qabdan amantaawwan kamillee yoo taatan mana amantaa kana keessatti dhuftanii ni fayyitu waan taataniidhaaf martiyyuu keessan dhuftanii akka mana amantaa kana keessatti dhukkuba keessan irraatii rakkoo keessan irraatii fayyitan abdii guddaan qaba. Kanaaf marti keessan gadaama Beetisayidaa hoolota irraa kiiloomeetira muraasa fagaatee kan argamu dhuftanii akka daawwattan achumaan illee dirree fayyinaa kana keessatti dhuftanii kan qalbii jijjiirrannaadhaaf barbaadan illee cuuphaa kan barbaadan illee asitti akka fayyitan akkuma uummata kana asitti argaa jirtan kanatti dhuftanii akka mana amantaa kana keessatti dirree fayyinaa kana keessatti fayyina guutuu argattanii itti Waaqayyo galateeffatan isiniin jechuun barbaada, isiniin jechuun jaalladha. Manni amantaa hoolota dhuguma mana amantaa biiftuu addunyaati. Biiftuu Oromiyaa ifa addunyaati. Obboleessi keenya akkuma inni faarfate dhugumatti manni amantaa kun ammas irra deebi'ee ragaa nan ba'a, ammas irra deebi'ee dhugaa nan ba'a. Manni amantaa kun biiftuu Oromiyaa ifa addunyaa kan taate. Kana jechuun Oromiyaa keessatti kan argamtu manni amantaa kun addunyaadhaaf immoo maal kan taatedha? Ifa. Eessadha keessa dhaabatte? Oromiyaa keessa dhaabatte addunyaa maraaf kan iftee jechuudha. Kanaaf mana amantaa kana namoonni hin beekne akka isin hubattan akka isin beektan gamanumaan isin hubachiisuuf isin beeksisuu barbaanna. Viidiyoo kana kan agartan sheer du'i. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Hoolotaatti kan argamtu biiftuu Oromiyaa kan taate Beetisayidaa. Beetisaidaan magaalaa Hoolotaa irraatii kiiloomeetira xiqqaa fagaatteetii argamti. Manni amantaa kun tajaajila hafuuraa garaagaraa kan kennuu fi akkasumas bakka xawala guddaa kan qabu waan ta'eedhaaf namoonni hedduun magaalota garaagaraa irraa dhufanii bakka kanatti fayyu. Eeyyeen nutis obboleessa keenyaa faarfataa gammachiis waliin bakka kanatti argamuudhaan taatee asiroo hirmaachaatii ture. Manni amantaa kun Waaqni Abbaa akkasumas haati keenyaa qulqulleettiin Kidaana Mihiratii taabotni ishee bakka itti argamudha. Bakka kanaa fagoorraas dhiyoorraas naannoowwan garaagaraa irraa dhufuudhaan bakka kana turanii sabalaa asitti fayyadamuudhaan dhukkuboota garaagaraa kaansarii, HIV/AIDS akkasumas naafa kan ta'an illee bakka kana dhufaniitii fayyina argatu. Maarree hundumti keessan sagalee kana kan dhageessan fagoorraas dhiyoorraas biyya keessa kan teessan marti keessan Waaqa Abbaa magaalaa Hoolotaa keessatti kan argamtu manni qulqullummaa kanatti dhuftanii fayyina akka argattan gamanumaan isin affeerra. Nutis bakka kanatti argamuudhaan eebba bakka kanaa hirmaanneetii jira. Maarree obboleessi keenyaa namoota garaagaraa asoositeetii jira. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu hordofan affeerraa keenyaa. Ayyeen hordoftoota keenyaa amma mana amantaa kana keessatti nama argamtu keessaati obboleettii keenya takka of biraatii naan qaba. Obboleettii keenya kana wajjin wal barree waa'ee mana kiristaanaa keenyaa ni gaafanna. Kallattiimaan gara obboleettii keenyaatti nagaaf jaalallee Waaqa siif haa baay'atu. Akkam jirta? Galata Waaqayyoo. Dursa maqaa kee eenyu jenna? Bakka kamirraatii dhufte bakka kana? Ani maqaan koo Masarat Mitikkuun jedhama. Iddoo kanatti dhaladhee barattuu gadaama kanaati. Barattuu Dilbataas jechuudha. Okay, mana amantaa kuni kanaan dura sadarkaa akkamiirra ture? Barattuu Dilbataa mana amantaa kana arga taate kanaan dura sadarkaa akkamiirra ture? Amma immoo sadarkaa kanarraa akka gahuudhaaf namni taasise
haala kamii keessa darbe amantaa kun rakkoo yookaan qorumsa ta'uu danda'a, ari'atama biyya lafaan qaama adda addaatiin ta'uu danda'a. Rakkoo akkamii kan beektu qabda amma barataa dilbataa taate as keessa turtetti? Kan jammarame manni amantaa kun dursa jalqaba maruu kan hundeeffame abbaa keenya Malaakayooti abbaa Walda Sanbat yookiin abbaa Haragaawuu jedhamee kan waamamanidha. Isaan hundeeffame kan dhaabbate dursa akkana odoo hin ta'in mana amantaa xiqqaarraa gara guddaatti kan deemedha. Inni immoo tajaajila kan kennaa ture baroota dheeraadhaaf eegasii immoo baroota dheeraadhaaf tajaajila kennaa kan turerraan sababa akka akkana gadaama kana ta'us kan immoo nuufi kaka'umsa ta'anii kan ijaarsan abbaadhuma keenya abbaa Haragaawii akkasumas immoo hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo irraani kanumaadha kan isaanii dheeraadha waan ta'eef haalli hojii abbaa keenya abbaa Haragaawii baay'ee dheeraadha. Akkuma argaa jirru amantiin Ortodoksii Tawaahidoo dursa xiqqaarraa gara guddaatti akkas jechuudha. Qorumsa waan qabduuf amma asirra ga'ee jira jechuudha. Tajaajilli mana amantaa kana keessatti kennamu tajaajila baay'eedha kennama jettee tajaajiloonni akkamiifaadha kan kennamu? Namoonni tajaajilaman haala akkamiifaan tajaajilamu? Iddoo addunyaa irree kan itti fayyadudha jechuudha. Amantii Itoophiyaa lammii Itoophiyaa tara darbee addunyaa hunduu kan itti beekamudha. Amantii kana iddoo kanatti waan hojjetamu hedduudha. Shibaan kan itti fayyudha. Iddoo warreen amantii biraa waaqeffataa beenxee akkasuma musliim guyyaa guyyaan iddootti deebiin jiru baay'eedha jechuudha kan deebi'aa jiranis. Kanaaf manni amantaa kana keessatti waamichi manni amantaa kun taasistu amantaadhaan osoo waliin qoodiin namoonni rakkatan namoonni dhukkubsatan mana amantaa kana keessatti fayyuu hin dandeessu kan jedhu waamicha dabarsaa jirta jechuudha. Egaan obboleettii kiyyaa turtii nu faana taasiseedhaaf baay'ee guddaa galatoomi ulfaadhu siin jedha. Egaan anas ammani akkuma dubbadhee keetti guyyaa irraa mana amantaa kana keessatti kan inni argameedhaa fi dhugabaatii nama qabadheetan gara kana kan inni itti dhufe jechuudha. Gara mana amantaa guddicha Beetesaydaa kana kan dhufe jechuudha. Dhugabaatiin kunis hospitaalatti yookaan mana yaalaa keessatti obboleettiin keenya takka kaleen lamaan ishee feelii ta'ee hojii ala ta'ee du'aaf jireenya gidduu kan turte har'a garuu galata waaqayyoo ta'ee obboleettiin keenya illee fayyite mana amantaa kana keessatti kaleen ishee feelii kan ta'e sun lamaanuu hojii eegale galataaf kan isheen xilaa kana gara mana amantaa kanaatti kan isheen itti argite jechuudha. Kanaaf anillee obboleessa kiyya yookaan waayila kiyya obboleessa faarfataa Daaguu Araarsoo wajjin gara mana kiristaanaa kanaa kan dhufneedhaaf obboleettii keenyaaf galatoo ishee qabanneetidha. Biyya ormaarra teessee nu ergitee gara kana kan nuti dhufne jechuudha. Kanaaf namoonni abdii dhabdan kan itti abdii argattan, namoonni rakkattan, dhukkubsattan, dhukkuba keessa irraatti kan itti fayyitan mana kiristaanaa kanadha waan ta'eef mana kiristaanaa kana keessatti dhuftanii akka mana kiristaanaa kana keessatti dhuftanii akka rakkoof dhukkuba keessan irraatti fayyina guutu argattan abdii guddaan an qaba. Kanaafiyyuu marti keessan namoonni hin beekne hubattanii gara mana kiristaanaa kana akka dhuftan maqaa waaqayyootiin isin hubachiisuu barbaanna. Hordoftoota keenya ammas gadaama Beetesaydaa hoolota irraa kiiloomeetira muraasa kan fagaatu gibbii Beetesaydaa keessattidha kan nuti itti argamnu. Ammas abbaan keenya bara 2008 irraati eegalanii mana amantaa kanaa seenaa mana amantaa kanallee kan hedduu beekan abbaa tokkoof biraati qabna. Abbaa keenya wajjin turtii taasisna. Isaan maqaa isaaniidhaaf eessarraati akka dhufanidha nutti dubbatu. Isaanii wajjin turtii walumaan haa taasisnu. Abbaa keenya nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu? Ameen galata waaqaa isinis akkam jirtu? Galata waaqayyoo eessarraa dhuftanii maqaa keessan eenyu jennu? Ani obbo Xilahuun Abbabaan jedhama. Aanaan koo aanaa Walisooti. Gandi koo ganda Dasee Jaboo jedhama. 2008 na dhukkubee tanan as dhufe. 2008 dhufeen amma 2009tti cuuphadhee fayyee qulqullaa'een shaggaa ta'ee deemee sababa hin taaneen faazariin na jalaa baddalamanii kara biyyaa galee eddasii xiqqoo ishee achirratti immoo na dhukkubee deebi'ee dhufe ammas galata waaqati namoota baay'ee an akka koo ta'an namoota baay'ee fayyaa jiru ammas fayyaan jira jechuufan. Tole isin qaamni keessan kan isin miidhame eessa keessantu isin miidhame kan miidhamtan immoo sababa maalirraa kan keeti? Zim jedheetuma ani waa'eedhuma tidaarii kootitiin tidaarii hundeeffadhee tidaarii kiyyatti galee deebi'ee bulii 5 irratti na dhukkube wanti kun bulii 5 sana kaasee amma ammaatti natti dhaga'ama. Xuqur Ambassaallee deemee opereeshinii ta'een ture. Umaa yaaliin dhabee deebi'ee 2001 immoo
Qiddus Luqaas Katoolik Hospitaal kan jedhamu Haanaa Walisoo keessa kan jiru irratti suppirishinii ta'een ture. Achitti summaa furmaatan dhabee tsabalicha kana maqaa isaa dhaga'ee tanan tsabala kanaan 2008 dhufee jammare eddasi jijjiirama baay'een qaba. Namoonni illee baay'ee kan du'aa isaa dhukkubsatee kan jedhe kan fidan du'aan kan ka'e akka taarikitti kan argine baay'eetu jiru. Ija keessaniitiin namoota dhukkubsatan ija keessaniitiin kan argitan raajii kan isinitti ta'e amanuun kan isinitti ulfaate mee namoota akkamii faadha kan fayyee kan ija keessanii agartan. Iji kiyya kan arge goddanyumti kiyyallee gurbaan tokko gara Sandaafaa jedhama Darajjee jedhama. Hojiidhaaf otoo deemuu makiina rukutee afaan isaas cufamee miilli isaa hin hojjetu qaamni isaa hundi hin hojjetu akka dhufee ji'a 2 moo ji'a 3 xammaqatee arrabni isaas dubbatee miilli isaas hojjetee fakkeenya naa ta'e animtillee honaa hidhee taa'ee xammaqadhee jijjiirama akkasii kan hin arge baay'ee jiruun jedhan. Isin irratti hoo jijjiirama akkamiidha kan isin irratti mul'atu? Jijjiiramni hanuma irratti illee miilli koo kan duraan na kottaa'e qaamni koo hundumti ijjatee naaf tarkaanfachuu danda'ee ammas gara fuulduraatti itti fufeetuma xammaqachuu barbaadee tanan jira naasirrataa jira qaamni miila kooti. Isin deemsa yookaan akkaataa amma jirtan kanatti siluma gaafa bara 2008 sana hin dandeessan turtanii? Gonkuma danda'een socho'uu namatu na baataa eddasi kiraanchiin naa kennamee kiraanchi kanan socho'uu jammare guutumaan guututti hamma gara ejjannootti yaaliin qaba. Mana yaalaatti yoo deemtanii manni yaalaa hospitaalota gurguddaa deemtaniittu maal isiniin jedhaman hospitaala? Hospitaala gurguddaa deemen axanti isaan badhanaan jedhe Xuqur Ambassaani. Axanti isaan badha jedhanii opereeshinii godhanii amma guyyaa wassanameetiif achi deddeebi'ee qoricha fudhee homaa yaalamee furmaata isaa dhabee jennaan bakka miilli kiyya naan ejjanne maalan godha jennaan mastaagashaa kanaan amma dandeetti keetittatis mokkorinaan jedhanii mokkoree dadhabnaanan mana akimii Xuqur Ambassaa sana addaan kutee gara biyya kootii galee gara Haanaa Walisooti manni kiyya gaanfa gaata Finfinnee irraayyuu galee akkas deebi'ee na dhukkubee 2001 immoo ammas akkasuma deebi'ee ispeeshaal qaddoo xagganaan hin jira ilaalamee faranjoonni na ilaalanii kunis akkamitti akkas taatennaan Xuqur Ambassaattan akkana opereeshinii ta'e jedheeni isaanillee achi deebi'anii immoo mee waraabnetti ilaallaa naan jedhanii waraabanii ilaalanii isaanis akkasuma haxanti isaan badha jedhanii ji'a 8 madaanitii naa kennanii kan ji'a 8 sanas fudhee homaa naa ta'uu didee as tsaballi kun egzaaraabii kan jedhamu hin jira naan jedhanii mee egzaaraabiin dhaqu jedhee Moojoo kan jedhamu hin jira Moojoo sana deemee amma wassaname ture ji'a 3 ture achittis furmaata naa kennuuti deennaan as dhufee asitti jijjiirama guddaan argadhe garuu jijjiirama gaariin argadhe ofii kooti. Amantaan Pirootestaantii, Musliimni, Waaqeffataan ija keessan duratti namoota fayyanii gara amantaa Ortodoksii kan dhufan kan ija keessanii argitan ni qabdu? Namoonni pheenxonni illee akkas namaaf sinqii fidanii akka fakkeenyatti too shakkanu namaaf fakkeenya ta'anii haadha isaanii fidanii ijoollee wayii Wallaggaa akkasuma fuuldura koo taa'u maaliif kolfituu ijoollee jennaan akkas yaada keenya lukti ishii waggaa 7 dhukkubeet waggaa 7 itti deebi'ee achi nageessitan malee jennee finne kunoon iyyisiisaa isa kolfaa jirra in kolfuuree kanan galatoonfatu waan nama kolfisiisu maal qaba seexanni irraa cabuun diinni irraa cabuun waan guddaadha kuni taasifaa guddaadha isin immoo iddoo amma jirtanii sababa haadha keessaniitiin jijjiiramtanii as deebi'uu qabdu kan jedhu isaanittuu deebi'ee arge deebi'anii haati keenya wayii immoo Xuqur Ambassaarraa kaansarii sammuutiif kaansarii maatsanii jedhamanii gara biyya alaatti illee hirgamanii turaniiyyu. Gara biyya alaa sanaa ijoolleen isaanii namoota gugurdootu Addis Ababaa keessaa mana yaalaa qabu doktoriidha. Asuma abbaa biratti dhufanii raagaa ba'anii nu yoo duute asitti awwaallannaa yookaanitiif fudhannee galla kan jedhan fidanii asumatti haadha isaanii kana fidanii dhufanii akkas gara ji'a 3 naa xammaqatan seexanni akka hooshiirraan itti darbe. Ani zarirraan itti darbe jedhee maatsan kaansaris nam fayyisa sammuushis nam fayyisa jedhee arge ija kootinan arge kaansarii kanarraa bilisa ba'aniit amma naannoo waggaa 5 ta'aniira waan kanarraa bilisa ba'anii dhufanii ji'aan har'umallee dhufuu danda'u jaartiin kun guyyaa egzaaraabii dhufaniit raagaa ba'u Wallaggarraa dhufanii kaansarii maatsaniif kaansarii sammuu kan fayyan ija koota arge raagaa ba'anii kan dubbatan nan arge jechuudha isaanis. Baay'ee abbaa keenya turtiin faana taasistaniin baay'ee guddaa isin galatoonfanna yoo uummata kanaadhaaf yookaan dhaamsa yoo qabaattan xumura irratti uummata kanaaf dhaamsa gabaabaa sanuuf dhaama.
hunda keenya jaalanneetii miti hundumti keessanuu kan dhuftan egzaaraabin eenyumaa du'a boollarraa waan kaasuuf eenyumti keenya amantaa keenya jabeessine amantaa keessan abbaan keenya naanu gorsan malaakayoota abbaa walla sanbata naanu gorsan amantaan keenya bizmaara maxxanee muka qabu jedhi ortodoksi tawaayidoo jedhi tokko emnatiin isaanii yoo jabaatan akkasumatti jabaatee nama qaba eenyumti keessanuu kana dhaggeeffattanii beeta kiristaanii kana dhufne amantaa ortodoksii beeta kiristaanii kana bicha toontaan bakka dhaabbannutti hayimaanotii keenya dhaabbanne hayimaanotii keenya waaqa galatoonfanne eenyumtuun fayyaa anis jijjiirama gaariin qaba eenyumtu akka egzaaraabii dhufee fayyu nan barbaada uummanni oromoo hundi sabni oromoo hundi sabni amaara saata oromoo saata beera sabeen iddoo egzaaraabii yoo dhufe eenyumtu jijjiirama argata dhufanii akka jijjiirama argataniin isaanii hawwa. Galatooma abbaa keenya waaqayyo fayyaa guutuu siniif haa laatu nagaadhaan qe'ee keessanittis naa galchu horaa bula. Amiin isinis nagaan gala eebbifama. Akkanumatti ilmoo waaqaa ta'a eebbifama sinaa eebbisu waan. Amiin. Waaqa sinuuf kenneef lataanisa Oromiyaa ifa addunyaa beeta saayidaa ergeen dubbadha. Waaqa sinuuf kenneef lataanisa. Jaalatamtootaaf hordoftootaa Arootiyuu biyya alaaf biyya keessa kan teessanii sagalee kana kan dhageessan viidiyoo kana kan hordofaa jirtan marti keessan eeyyen sagantaa keenyaa akka hordofaa jirtan abdii guddaati qabna. Maarree nutis sagantaa guyyaa irraa qabanneetiin magaalaa Hoolotaa godina Shawaa Lixaa keessatti kan argamtu mana amantaa qulqulluu Waaqa Abbaatti argamuudhaan taatee achi jiru hundumaa hordofneeti jirra. Maarree akkuma sagalee namoota garaagaraatii hordofaatii turtan akkasumas namoota garaagaraa akka ilaalaa turtan bakka kanatti fayyina argachuudhaaf namoonni hedduu gara kana dhufaniiti jiru. Maarree isinillee bakka kanatti argamuudhaan dhuftanii fayyina akka argattan qaama keessan kan isin dhukkubu hundumaarraa dhibee keessan irraa akka fayyittan dhaamsa keenya isiniif dhaamaa. Dhugumatti bakki kun bakka guddaadha, bakki eebbi guddaa irraa argamudha. Nutis bakka kanatti argamnee eebba guddaa argachuu keenyaaf gammadaa. Dhaamsi gara xumuraatti qabnu bakka kana akka isin dhuftanii hirmaattan akkasumas eebba guddaa akka argattan isiniin jenna. Biyya alaaf biyya keessa kan teessan marti keessan Arootiyuu kan hordofaa turtan galatoomaa obboleessa keenya faarfataa gammachiisu waliin turtii kan taasisaa turree akkasumas immoo isinis kan hordofaa turtan galanni keessan guddaadha ulfaadhaa. Arootiyuu subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Horaa bulaa deeban Arootiyuu. Addunyaa beeta saayidaa ergeen dubbadha. Waaqa sinuuf kenneef lataanisa Oromiyaa ifa addunyaa beeta saayidaa ergeen dubbadha. Waaqa sinuuf kenneef lataanisa. Addunyaa beeta saayidaa ergeen dubbadha. Waaqa sinuuf kenneef lataanisa Oromiyaa. Moo'icha jira fuuldura keenya.